Waaqayyo maqaan ta'u inni bara baraan gooftaa Yesus Kristos inni gooftaa Ameen Yesus Kristos inni gooftaa Haleluuyaa maqaan isaa bara baraan eebbifamsa guyyaa kana gooftaa isa yeroo kana gooftaa isa carraa kana gooftaa maqaan Waaqayyo kan eebbifame haa ta'u Ameen Yesuusitti galanni guddaan haa ta'u akka akeekaniinaaf seenaa maddana dhaabannu turre jirru ture garuu gargaarsa isaarraan kan jaalala Waaqayyoo irraan kan araara isaarraan kan har'a dalageenyeef maqaan isaa bara baraan haa eebbifamu maqaan isaa bara baraan haa eebbifamu kan isaarratti eegamu obboloota baanee galuu keenya keessatti deemnee ka'uu keenya keessatti torban keenya keessatti isatu gargaaraa keenya nuuf ta'e haleluuyaa isatu baasee nu gahe maqaan isaa haa eebbifamu jireenya nuuf laate jiraadhaa jedhee Yesuus galanni isaa haa ta'u haleluuyaa yeroo kana Waaqayyo nu wajjin waaqeffadha
Thank you.